baatu kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel Arafeetu jirtu isinin jennee jirra gaajollee Oromoo hundi keessanuu baga jiraatan isinin jecha arra viidiyoo baharirraa isiniif haasa'u deemaa jira. Iddoo ati jirtu nduufa baraaree ninduufa baraaree ati nuti kottu binseeni anaatti fakkii jira akkam jettanii yoo kanu gaafattan taate ililliin amma itti dawwalteeti bahar mana bultee eessa bultee haadha Hamzaa biran jiru taanaan bahar dhugumaan ala bule shakkii qabaa jechuudha. Jaarsi jaartii lamaa duraanuu sadii barbaada. Waaw gurbaan cimee jira boo bahar bahar jabaattee jirta boo dhoo isaadhaan fuudhuu dandeechuu ammaas jaartii taan ammuma fuudhee ililli amma fuudhee ta'a bakka dalagaa araba rabbii biratti asii fuudhee haadha Hamzaa biratti hin galle haadha maatii biratti haadha ijoollee biratti maaliif hin galle bahar maaliif hin galle wanni kana ejjetiidhaa asumaan gaa jalaa baasuu deemna. Ililliin amma telefoonaan itti dawwaltee jirti wal maanaatee wal waan ililliin jettuun. Ala bultee. Alhamdulillah manaan bulate. Hajja. Manaan buleetta. Wanni ijoollee biyya biraa ala na bulti maal ta'e? Bultee gaa'isiin duba Fatiyaan salaanii ka jirti. Fatiyaan ni ka jirti. An kijibullee. Tokkoffaa ani eessa bulee yaadana taate haalgadda eessa bulee hojii tokko jira. Eessa bulee bakka bulee hin beekne daawwattoota kiyya Fatiyaan akka haasoftetti ala bulee ijoollee keessaa ijoollee mana jiru baabaan keenya ala bulee nu jedhu. Mana kiyya san bulee hin jaa ammoo hoo eessa bulee eessa bakka ittiin bulu jiru. Kanaaf jechuun itti aansuudhaan bahar shakkamee jira jechuudha. Maaliif yoo keettan taate bakka bulee san dirqama himu qaba. Yookaan haadha Hamzaa biran bulee yookaan akkana bakka dalagaatiin jiraam namni waan jaamu hunda ibsa godhuu qabaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo hedduu qabannee isinii dhufnee turree jira. Akkasuma jechuudha viidiyoon ililliitun amma innilleen viidiyoo waraabu jirtaa maal jeeni isin akkuma itti waraabde kanaaf jechuudha. Viidiyoo ililliitti aansinee an viidiyoo xiyyatanaa isinii fideetiin jira. Amma walumaanuu waan gartee waa'een bahar kun hedduu takka nama ulfaataa jechuudha. Namni tokko haadha manaa lama qabaataa jedhamu fakkeenyaaf haadha manaa lamaan saasan yookaan as bulee taraatti deemee bule jechuudha. Taraa jalqabee jira. Akka ililli atemmaa asumaanuu akka taraa sadaffaa sirratti hin jalqabne taranyaa sadaffaa akkas hin neenye jechuudha. Waqtii sadaffaa akka yeroon sirratti lakkoofsifne bahar akkana qorachuun kee kun hedduu takka nu taatee jirta. Hordoftoonni keetillee gizee si daawwatu jechuudha. Hedduu takka akka ati khalaas bahar as qabdee jirtan jee hokkee qabdee jirta. Hedduu takka namaa taata. Ililliin baay'ee takka gaariidha. Fatiyaallee nama nagaati beekatu Fatiyaan tun kofalteetuma taphatteeti itti dhiifti. Ililliin amma dhuftee bakka maleedha qabde gaa. Awwa ililliin haadha Hamzaa. Haadha Hamzaatu haraasaa akka nama fidatee jechuudha. Jaartii lammataa fuudhuun jaartii tokkoffaatiillee eegumsa taati. Sirritti khalaas poolisii itti taate jechuudha. Poolisii eegumsaa itti taate. Yaa ililliin. Asumaanuu waan ilillii fi bahar wajjin ja'an reefullee walii ilaallee ture ammallee irra deebi'uudhaan hamma dhumaatti waliin ilaalluun isiniin jaa. Ala bultee. Alhamdulillah manaan bulate. Hajja. Manaan buleetta. Wanni ijoollee biyya biraa ala na bulti maal ta'e? Bultee gaa'isiin duba Fatiyaan salaanii ka jirti. Fatiyaan ni ka jirti. An kijibullee. Akkaan deemina hin biyyeetiin arii. Waan ati balleessituun waan balleessu naa himatteeti ariite. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota keenyan isiniin jaa hamma viidiyoo biraa qabannee isinii dhiyaannutti nagaan nu tura isiniin jaaladha. Manni mana keessanii subscribe like share godhuudhaan nu faana tura isiniin jenna isiniin jaaladha.